hundaan dabaalamuudhaan muriinsi keekii raawwatamaa jira. Radeebiidhaan baga gammaddan baga gammanne jenna. Keessattuu godinni Arsii Lixaa iddoowwan garaagaraatiin hawwata turizimiitiif kan ta'u Itoophiyaa keessatti ijaaramanii jiru. Garuu akka godina Arsii Lixaatitti Arooshallaa, Abijaata kanneen gamaa gamanaani daawwanii garagaraa hawwata turizimii ta'ani kunuunsuudhaan uummanni akka daawwatee ittiin bohaaruu. Nufin ilfadha awwanni singaa abbootii keessan harka keessa rukutaa fi guyyaan kun guyyaa addaati, guyyaan kun guyyaa aadaati, guyyaan kun guyyaa sabaati, guyyaan kun guyyaa jabaati. Kanaaf warra ulfinnaa isinin jedhu warri Shaashamannee kuni mee ilfadha gammadaa fi Amin jadi. Amin. Amin. Sanyir madama dursa magasite Marada umama Umdafitan sike Caya sabranisa Umane kitampe Marada umama Umdafitan sike Caya sabranisa Umane kitampe Cantu biar kau biar rapat